Akkam jirtu harka fuunee daawwattoota keenyaa kun waliif miidiyaa kan karaa toora yuutuubii keenyaa isin qaqqabudha. Daawwattoota keenyaa guyyaa har'aa keessummoolii qabadhee isinii dhiyaadheera eenyudha laataa gara isaaniitti isin dabarsaa hamma xumura qophii keenyaatti faana tura. Qabduudhaa qooddanii afgaaffii keenyaaf asinitti waan argamtanii fi anaa dhufu bagana gaaniftan. Bagana. Hayyee mee daawwattoota keenya wajjin walaa barruu eenyurraa yoo tan gafa eenyurraa kaa'u. Hangatni isaa sarara eegalee wayya. Barsiisaa isin jalqabaa. Daadhii Taamiruun jedhama. Yuunivarsiitii Bulee Horaatti barsiisaa fiilmii tiyaatiraati. Akkasumas ogeessa tiyaatiraati. Anis Yidna Qaachoo Warqoo Kaachuun jedhama. Ogeessa tiyaatiraati fi fiilmiiti. Ani godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobii magaalaa Laga Roobii jedhamtutti kan dhaladhe. Akka carraa ta'ee yeroo daa'imman irra qaqqabne. Oolmaa daa'immanii mana barumsaa Mugar Siminti Enterpiraayiziitti baradhe. Achimmoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Laga Roobiitti amma kutaa 8ffaatti xumuree mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina Shinootti hanga kutaa 11tti xumuree kutaa 12ffaa immoo mana barumsaa qophaa'ina Holotaatti xumuree yuunivarsiitii immoo yuunivarsiitii Gondaritti muummee tiyaatira aartiitiin bara 2013 kan eebbifame. Gabaabumatti kana fakkaata. Ani godina Arsiitti dhaladhee guddadhe. Doonsaa baay'ee fagoodha. Baay'ee fagoodha. Achitti dhaladhee guddadhee barumsa eegalee nan baradhe. Achi xumuree iddoo tokkotti barsiisaan jira. Tole kan Finfinnee yeroo inni guddadhu kuma nama tokkotti dhaladhee guddadhee waa tokko ergan kutaa 4-5 gahee booda Asoosamaa dubbisaa akkasitti manas gahe. Tole mee sin lamaan keessan iyyuu barsiisota aartiidha. Tiyaatirarra barsiisaa jirtu. Mee waan sana uumamaan argattan immoo erga dhalattanii booddee wanta namni fakkeenya isinii ta'eedhaa fi irraa shaakaltanii argattanii mee kachoo yeroo baay'ee warri addii warreen faranjoota paashin wanta jedhan hin jiru. Wanta ijoollummaadhaa kaasee keessa keetti garaati wanta barbaadu keessi wanta itti harkifamu hin jirannaa. Wanta sanaan akka carraa ta'e ani naan oolmaa daa'immanii baradhu qophiilee garaagaraa irratti barsiisonni keenya sagantaa akkasiin hojjisiisu turani. Akka carraa ta'e yeroo tokko qophii dur abdii boruu jedhu qophii ijoolleen ture. Achirratti tiyaatira tokko hojjedheera. 1997 naannoo sana ijoollee ta'ee oolmaa daa'immanii naan baradhu waggaa 5 waggaa 6 ta'e. Sana booda meeruma isaaniidha gara aartii kanaan harkifamaa dhufe. Gaafan elementarii baradhus haayiskuulii baradhus gumii aadaa fi gumii tiyaatiraa mini miidiyaa keessatti hojjechaadha kanan guddadhe. Achis immoo deemee gaafa yuunivarsiitii galu carraan gaafa fiildii biraa ture kan dhagee dorgommiin gaafa bahu fedhii waan qabuuf gara sanatti galee hunda caala keessi kee miirri kee harkifamuun akkuma jiru ta'e irra caalaatti immoo atis fedhii kee sana hordoftee miirri kee biratti keessan hordoftee gaafa saayinsii isaatti dabaltu immoo moor waan barbaadu isaa irra ga'uu danda'a waan jedheen yaada. Fedhiinis akkuma jiru ta'e fedhii qofarra kennaanis qofaa isaa osoo hin ta'in lachaan isaanii wal argatanidha jedheen yaada ankora. Egaa aartii jalqaba irratti yeroo ijoollummaa koo weellisaa ta'uu nan hawwa ture. Carraa garuu sagaleen kun dideennaaniin gama tiyaatiraa fi fiilmii kanatti dhufee gama tiyaatiraa fi fiilmiitti dhufuuf sadarkaa garaagaraa sadarkaa manneen barnootaatti gumii garaagaraa keessatti hirmaachuun jira. Akkasumas diraamaa reediyoo fa'aatti hirmaachuun jira ture. Achi booda garuu maatiin koo doktora ta'ee yaadu ture. Inni garuu doktora aartii ta'uuf jedheen garuma aartii kana dhufe. Taateetta kaaraakterii doktorii. Hojjechuun isaan ol gara fuulduraatti na jira. Aartistiin tokko waan barbaade kaaraakterii barbaade uffatee waan hojjetu hundayyuu ta'uu hin danda'a jedhamee. Hundi harka isaa keessa jira. Kaaraakteriin kennuun hundayyuu gidhaadha. Hayyee mee isin barsiisota tiyaatiriidha. Tiyaatiriin kun immoo namni baay'een waan agarsiisa duwwaa wayitti fakkaata. Mee tiyaatiriin maalidha? Amma daawwattoonni keenya afaan biraarraatii kan gara afaan keenyaatti dhufe natti fakkaata. Jechichumti suniyyuu mee tiyaatiriin maalidha? Barsiisaa jedhama. Irraa eegallu. Egaa tiyaatira jechuun gosa aartii keessaa kan waltajjii irratti taasifamu kan yeroo baay'ee taatoon waltajjii irratti daawwataa fuulduratti taphatudha. Tiyaatirri kun jalqabbiinsaa biyya Giriik irraa dhufe jedhama.
Garuu iskoolaaronni gara Afrikaa kun immoo baay'een isaanii lakkii asuma ba'a Afrikaa keessaa eegale kan jedhanis jiru. Tiyaatarri immoo akka aartii biraa otoo hin ta'in xiqqoo aartii biraarraa hin jabaata. Saagaltee gara waltajjiitti fiduuf yeroo baay'ee sitti fudhata. Waltajjii irratti agarsiisuuf galteewwan garaagaraa fayyadamtaa ibsaan jira meekaappii uffannaa sagalee wantoota garaagaraa fayyadamtee gara waltajjiitti fidda. Kanaaf tiyaatarri ogummaa bal'aa of keessaa qaba. Shubbisa qaba, muuziqaa of keessatti hammata, ogbarruus of keessatti hammata, wantoota baay'ee of keessatti kan qabatudha. Mee fiilmiinis aartii keessaa isa tokkodha. Tiyaatarris akkasumadha. Amma sirbillee akkasumadha. Amma isa kaan editingiidhaan wanta adda addaadhaan waan baraarra fiddee agarsiistee miidhagsitee akkas goota. Tiyaatarri immoo akkas miti. Mee dandeettiin tiyaatira hojjechuudhaa fi hojii aartii biraa hojjechuu fakkeenyaaf sirba hojjechuu, diraamaa hojjechuu, qoosaawwan gaggabaabaa bifa CDdhaan bifa adda addaadhaan viidiyoodhaan waraabamee hojjechuu fi nama fuuldura dhaabbattee inni hojjettu maalni garaagarummaan isaa? Akkuma daadhiin sila jedhe gosoota aartii keessaa performing art kan jedhamu keessaa isa tokkodha. Isteejii irratti ba'anii kallattiidhaan kan dhiyaatudha tiyaatara. Yeroo baay'ee tiyaatara gaafa hojjennu wantoota baay'eedhaan exaggeration yookaan ol ka'iinsa barbaada. Actingiin isaas akkasuma. Kana jechuun fiilmii tokko gaafa hojjennu sagalee keenya maayikii nutti dhiyaateedha kan fudhatu. Actingii keenyas close up maal godhee wantoota akka teeknikoota garaagaraatti fudhata. Audiensii keenya irratti si'a baay'ee irra deddeebinee bakka barbaadnu sana akka haala barbaadnuun hojjennee salphisuu hin dandeenye. Tiyaatara garuu kanarraa kan adda isa taasisu kallattiidhaan laayifiidha wanti kan darbu. Laayifii gaafa darbu sana namni fuulduratti isteejii taa'ee jiruu fi namni dudduuba taa'ee jiru qixa sagalee keessan dhaga'uu qaba, aktingii keessan qixa arguu qaba. Kanaafuu namoota achi keessa jiran hunda wal ga'uu waan qabuuf sagalee kee irratti hojjettaa. Wanti hojjetus kallattiidha waan ta'eef dogoggorri illee gaafa uumame dogoggora sana improvisationii wanta jedhamu bakka buustee wanti dogoggora akka hin uumamnetti irra darbuu qabda. Kanaafuu fuulleedha kan audiensiidhaan wal argitu. Gammaduu isaanis gadduu isaanis kan argitu fuuldura waan ta'eef namoota ija namaa argaa jechuun iyyuu qormaata tokkodha. Yeroo baay'ee namoonni tiyaatiraan maazar of aartii kamiifuu akka haadhati jedhama. Sababbiin isaa immoo wantoota kaan hin salphisa. Namni tiyaatira hojjete tokko fiilmii hojjechuun itti salphata. Maaliif miira namoota hunda isteejii sana keessatti kan galma sana keessatti argame hundatti agarsiisuu danda'uun hojjeta. Sana jechuun immoo kaameraa fuuldura dhufee kaameraa tokkoof agarsiisuun itti ulfaatu. Maaliif namoota hedduu sanaaf miira sana waliin gahee agarsiisee waan ta'eef jedhama waan ta'eef kanaaf jecha tiyaatirri ogummaa kanarra hin cima jedhama. Akkuma sila siin jedhe tokkoffaa kallattiidhaan darbuusaa lammaffaa shaakala sana walitti fufiinsaan kan hojjennu. Fiilmii yoo barbaanne siinii tokko har'a waraabne siinii tokko bara dhufu soraafuu dandeenya rakkoon qabu. Garuu tiyaatira irratti meekaappii achumatti jijjiirtaa, saawundiin achumatti galaa, improvisaashiniin tasa jidduutti waan tokko uumamnaan achumatti kan sirreessitu guutummaa isaa sa'aatii tokko haa ta'u sa'aatii lama sa'aatii sadii kallattiidhaan waan dabarsituuf sanaaf jecha tiyaatirri warreen kaan irra ulfaata jedhama jechuudha. Tole, daadhii walitti dabatu qabda. Tiyaatira irratti carraa tokkittii qabda. Gaafa waltajjii irratti dhiyeessitu guyyaa sana dhiyeessitaa sana booddee carraanii ati akka fiilmiitti waraabamee irra deddeebitee audiensiidhaaf itti mul'istu hin jiru. Kanaaf carraa tokkittii sana sagalee qabdu humna qabdu guutuu fayyadamtee kan dhiyeessitudha. Kan biraa aartii keessatti namni tiyaatira irratti aktingii hojjetu gosa aartii kan biraa hojjechuun ittiin cimu. Warreen akka fiilmii qoosaa diraamaawwan gaggabaaboo taasisan hojjechuuf ittiin cimu. Sababni isaa tiyaatirri ogummaa humna guddaa gaafatudha. Kanaaf warra kaan irraa kan adda godhu amala isaa kana galteewwan itti fayyadamnudha jechuudha. Sadarkaan aartii Oromoo kaleessa eessa akka ture har'aa eessa akka jiru beekamaadha. Mee isa kanaan dura har'a jijjiiramni jira jettanii yaaddu borimmoo kana caalaatti immoo fooyya'aa abdii wanta nama kennisiisu jiraame jireenya keessan godhatanii achi keessa waan hojjetaa jirtaniif isin gaafachaa jira. Mee asirratti yaada akkamii qabdu? Egaa aartiin Oromoo yeroo ammaa kana fooyyee qaba. Kan dura jirurraa keessattuu gama muuziq viidiyootiin gaariirra jira. Garuu gama tiyaatiraa kanatti yoo dhufne ammumayyuu xinnoo ishee booddee harkifachaa jirra. Yeroo amma irra jirru kanarraa 1980moota keessaa seenaarraa waa tokko kan nageenyu santu irra wayya ture. Sababni isaa yeroo sana barreessitoonni gurguddoon dhufanii turanii warra akka Dhaabaa Wayyeessaa, Diimaa Barraafaa, Mootummaa Saffaafaa yeroo tiyaatiroota gaggaarii gara waltajjiitti fidanidha. Yeroo ammaa garuu dhaloonni ammaa kun harka caalaa gama kitaaba walaloo, kitaaba asoosamaa akkasumas muuziq viidiyoo hojjechuu kan irratti malee tiyaatira hojjechuu irratti badaan jiru.
Kun immoo hanqina dhaabbileen tokko tokko dhaabbilee yuunivarsiitii ta'uu danda'a, dhaabbilee dhuunfaa ta'uu danda'a, tiyaatira irratti hojjechuu dhabuu irraa kan ka'e ogummaan tiyaatiraa xiqqoo isaana waan laafinatti fakkaata yeroo amma keessa jiru kanarratti. Akkuma daadhiin jedhe tiyaatirri yeroo ammaa xiqqoo ishee waan irraanfatamee fakkaata. Sababbiin isaa waggoota 20 dura waggoota 30 dura tiyaatiroonni adda addaa sadarkaa biyyaatti hojjetamanii naashinaal tiyaatirii amma agarsiifamutti ga'anii turanii tiyaatiroota gurguddoodha kan barreeffamanii jiran seenaa keessa kan ta'anii jiranii. Yeroo ammaa kana garuu baagas maraj miti akka yaadame miti. Sababiin isaa jira jechuuf iyyuu wanta nama jabeessu miti wanti sun. So amma garuu wantoota isaan irraa barannee wantoota gara fuulduraatti sirreessuudhaaf amma danda'ameen itti deemadha kan jiru. Rakkinni jira jedhee kanan yaadu tokkoffaa iddoodha natti fakkaata. Iddooleen itti waan namoonni tiyaatira sana shaakalanii bakka itti agarsiifamu bakki itti shaakalamu. Yeroo baay'ee tiyaatira agarsiisuu caalaa shaakalliitu yeroo fudhata. Tiyaatira guutuu tokko hojjechuudhaaf yoo xiqqaate ji'a 3 hanga ji'a 6 hanga waggaa tokko fudhachuu danda'a. Kanaaf baay'atiin akkuma jirutti ta'e irra caala garuu iddoon itti shaakalamu waan guddaadha. Sana booda immoo itti agarsiisuudhaaf rakkootu jira. Wanti sun garuu al tokkoon hin banne al tokko ni sirraatu yeroo yeroodhaan sirrataa deema. Kana sirreessuudhaaf ammoo leenjiiwwan garaagaraa namoonni hubannoo tiyaatiraa akka qabaatan nama tokkoof fakkeenyaaf bu'aa warqee osoo itti himin warqee itti kennite namni waa'ee warqee kana hin beekne akkasuma gatuu danda'a. Kanaafuu nus amma akka ogeessotaatti waa'ee tiyaatiraa hubannoo namootaaf dursa kennu dursadha jechuudha. Tiyaatirri maal akka ta'e hojjetanis agarsiisu. Sanarratti immoo amma danda'ameen nus leenjiiwwan tokko kennaati jirra. Tattaaffiiwwan tiyaatiraa jiran ammarra jiranis immoo amma tokkoon gara fuulduraatti dhufaa jira. Sunis immoo abdii nama keessatti hora. Ijoolleen namoonni baay'een akka hanga yaadni ol fedhii qabu wanta sana baruudhaaf hojjechuudhaaf. Wanti sun immoo gara fuulduraatti akka abdii godhan taasisa. Steepidhaan wanti sunis akkuma amma daadhiin jedhe akkuma kiliipota keenyaa kana akkuma kitaabota keenyaa kana gara fuulduraatti fuuldurri isaa ifa ta'a jedheen yaada. Mee isinii dipaartimentii tokko barattanii sabaan tokkodha. Garuu tokkummaadhaan wajjin hojjechuun akkamitti wal bartameesse? Kan wal barree garuma aartii kana tiyaatira irratti wal barree natti fakkaata. Hirniqaachuun barreessaa walalootii ogeessi tiyaatiraati. Akka carraa ta'ee guyyaa tokko waltajjii irratti hojii tokko hojjedhee wal barree natti fakkaata. Yeroo sana wal barree gama aartii kanaan kan wajjin hojjechaa jirru sarara jira. Mee akkaataa wal fakkaatanitti waliin dhufanii tokkummaadhaan wajjin hojjetuun bu'aa qabaa jettanii yaaddu? Gaaffiin qabu kun sababni isaa ogummaan kun baay'ee bal'aadha, baay'ee guddaadha. Kanaafuu ogummaa tokko fakkeenyaaf amma fiilmii tokko hojjechuudhaaf daayirektarri hin jira, daayirektara jalaa asistaantiin isaa hin jira. Namni laayitii hojjetu hin jira. Wantoota baay'ee ogummaa baay'ee qaba waan ta'eef namni tokko wanta kan hunda hojjechuu hin danda'u. Nama sana immoo gaafa akka wanta gidduutti bireek ta'e sana akka haaraatti kaa'aa jira waan ta'eef gara iddoo isaatti deebi'u nama haaraa antochuurra nama ogummaa keessa jiru sana waliin gaafa hojjette warreen duubaa dhufanis sirriitti agarsiisa. Hojiiwwan hojjetamu sunis immoo hamma isaa humna isaa guutuu akka qabatee bahu taasisa. Sababbiin isaa ogummaarra namni jiru ogummaa wal fakkaataa keessa miti. Tiyaatiruma keessa ta'ee namni tokko daayirektiin irratti cimaa ta'uu danda'a, namni tokko aaktiin irratti cimaa ta'uu danda'a, namni tokko immoo teeknikaal wantoota ta'an irratti cimaa ta'uu danda'a waan ta'eef gaafa wanti kun bakka tokkotti dhufe hirrina tokko namni tokko guutaa waan deemuuf akka aartii qofa osoo hin ta'in akkuma sabaatti akkuma waliigalaattuu tokkummaan baay'ee barbaachisaadha waan kamiifiyyuu. Aartii keessatti immoo dirqama barbaachisaadha. Hojii tokko tiyaatira keessatti yookaan hojii aartii keessatti hojiin xiqqaadha jedhamee yaadamu waan maanshoodha nama tokkoon kan hojjetamu. Waan maanshoo sun nama tokko isteejii irratti ba'aa hojjetu malee siinaarii kan hojjetu kan biraadha, daayireektii kan godhu kan biraadha, kan barreessu kan biraadha. Kanaafuu tiim ispiriitii guddaa waan barbaaduuf wanta sana immoo namoota haaraa faana namoota jenni faana hojjechuudha. Namoota muraasa namoonni ogummaa qaban gaafa jiraatan hirrina jiru guutaa namoota kaanis barsiisaa waan deemuuf baay'ee bu'aa qabeessa. Isa malees immoo ogummicha kabajjii akka sirriitti ol kaastee wanta dagattee tokko akka irraa yaadattee barumsa keessanis immoo wantoota yeroo baay'ee barumsi keenya piraaktikaali caala yeroo baay'ee tiyooriidhaan waan dhufu piraaktikaali gatti gaafatiin wantoota dagannisa wal yaadachiisa. Akkasumas immoo fiidhaafis immoo beekumsa sanas immoo dubbisaa dabalaa deemna waan ta'eef baay'ee barbaachisaadha. Mee lama taatanii yookaan immoo namaan dabalaa dabalattanii hojii kanaan dura wajjin hojjettanii agarsiistan qabdu?
Erga wal barree booda tiyaatirota lama waltajjii irratti dhiyeessanii jirra. Tiyaatira eenyumee jedhu kan qophii kalaqan irra marsaa tokkoffaa irratti dhiyaatee fi gara lammaffaatti immoo gola maraatotaa kan jedhu kan hojjanne jira. Gara fuulduraattis immoo leenjiiwwan waliin kennuudhaan akkasumas immoo hojiilee tiyaatiraa 1980moota keessa 90moota keessa turan gara waltajjiitti deebisuuf yaadaa jira. Tole, mee fakkeenyaaf tiyaatira yeroo tokko agarsiifamu irratti yeroo dheeraa shaakala baay'ee nama dadhabsiisaa ta'e reddeebi'anii shaakaluudhaan yeroo dheeraa fudhatamee shaakalama akkasuma mee yeroo tokkotti fakkeenyaaf namni tokko piroograamii wayii yoo qabaate 10 taatee bakka tokkotti iddoo akkasii deemna yoo jette 10 keessaa yoo baay'ate nama 5 fayyada achitti argama jechuudha. Maaliif piroograamii biraa qabachuudhaan. Mee tiyaatirri tokko kan ittiin agarsiifamu nama baay'ee nama hedduudhaan amma ganama meeqatti agarsiistu? Akkuma tiyaatiricha irratti hundaa'a. Abbaa argama tokko kan jedhamu jira, tiyaatira yeroo dheeraa kan jedhamu jira. Abbaa argama tokko yoo ta'e daqiiqaa 20-30 ta'uu danda'a. Yeroo sana gara nama 10-15 ta'uu danda'a. Garuu tiyaatira yeroo dheeraa taanan nama 40 ta'uu danda'a. Amma nama 100 sanaa olittis deemuu danda'a. Sababni isaa taatota waltajjii irratti hojjetan malee dudduubaan warreen gargaaran galteewwan tiyaatiraaf ta'an warri ogeeyyiin hojjetan jiru waan ta'eef tiyaatirri akkuma maqaasaa akkuma waan baay'ee of keessatti qabatu ogeeyyii baay'ees of keessatti hammata jechuudha. Kanaafuu sana irratti amma namni yeroodhaan argamuu irratti utuu buusii malee argamuu irratti fedhiin warra hojjetanii sun akkamidha? Dadhabbii akkamii sabaa sanarratti qabaata? Fakkeenyaaf nama dhufee ejjatti laafanaaf ta'uu wanta adda addaatu jira. Mee sanarratti kaasaa haasa'ame? Akkuma jette silas kaasaan ture tiyaatira gaafa hojjennu yeroo dheeraa fudhata. Humna baay'ee gaafata. Akkasumas immoo baajata baay'ee gaafata gaafa tiyaatira tokko hojjennu. Sababbiin isaa namni tokko dhufee hojjetee gaafa nyaachuu qaba wantoonni akkasii kun waan jiraniif tiyaatira hojjechuudha yeroo baay'ee kan tiyaatira irraa akka fagaannu nu taasisa fakkaata. Baasii qaba beekamaadha garuu wanti namatti tolu amma wanti hojjechaa jiru harki caalansaa jaalalarraan ka'eeti. Waan baay'ee ofiidha miidhama ofiidhaaf immoo bakka sana buusaa kan hojjetaa jiranis kan hojjetaa jirru sunis. Sun immoo maaliif barbaachisa yeroo tokko gara biraamti industirii fi muuziqaa keenya gaafa yoo ilaalle artistoonni keenya durii osumaan fayyadamin karaa saaqanii warri ammaa garuu irraa fayyadamaa jiru miti. Nus amma dandeenye ogummaa kana baranneerra waan ta'eef ogummaan kun faayidaa akka qabu namoonni ittiin jiraachisuu akka danda'u hin beeku. Sanaaf garuu jalqaba namoonni waan ta'e aarsa kaffaluu qabu jennee amana. Sanaafuu waan sanaafis nus amma dandeenye waan sana itti dhiibaa aarsa kaffalamu sanis kaffalaa hojjetaa kan jiru. Gara fuulduraattis immoo namoonni akkuma sila siin jedhe namoonni fedhii guddaa qaban hin jiru. Namoonni hojjechuudhaaf fedhii qaban hin jiru. Nus immoo har'a yoo xiqqaate nama tokko akkuma tiyaatirri maal akka ta'e maalummaa tiyaatiraa faayidaa isaa gaafa bare bu'uura namni sun deebisee akka si kabaju akka iddoo sana wanta iddoo sanarraa argachuu maltu si laatu beekamaa waan ta'eef sanaaf jecha ammatti ulfaataadha. Garuu gara fuulduraatti biyya keenya keessa hin jiru malee biyyoota biraarra pirooduusaroonni adda addaa itti seenanii hojjetu. Garuu amma namoonni akkasii talaa itti seenan jiru namoo keessa jiru tokkuma wal gargaaraa kan hojjetu waan ta'eef gara fuulduraatti garuu sirra ta'ee yaada. Isa malees immoo nus jabaachatuma deemna amma tokko wantoota namoota xiqqaan baasii hir'isnee amma danda'amin hojjechuu danda'amu gara fuulduraatti hin deemna. Gara boodaatti garuu gaafa iddoo barbaanne irraa artichiisuu hundee akka barbaannetti humna baay'isaniifis wanta bakka buusu bakka gilaachaa hojjechaa deemna jennee abdii godhanna. Wanti sunis hin taa'e ni amana. Mee kan information dhageetti ijoollee giddugala aadaa Oromoo keessatti leenjii gaggabaabaa akkasiin kennaa jirtan dhageen jira. Mee yaada kana eessaan dhufee moo fedhii ofuma keessanii moo nama dabalaa qabattaniif moo mee waa isaan kaastu? Egaa yaadni kun hanqinuma tiyaatira Oromoo keessa jiru gaafa ilaallu namoonni tiyaatira baratanii bahaniif barsiisan walitti dhufuudhaan dhaabbata giddugala aadaa Oromoo wajjin ta'uudhaan leenjiin kun kan kennamaa jiru. Kunis akkuma namoonni siyaasaa yookiin warri warraaqsaa tokko loltuu oomishatan tiyaatiraafis raayyaan tiyaatiraa barbaachisaadha. Akka saba keenyaatti yookiin akkuma Oromiyaatti yoo rakkoo guddaan jiru humna aartiidhaaf ta'u leenjisuu irratti mootummaanis ta'ee qaamoleen dhuunfaa xiyyeeffannaa irratti laatan. Isa kana immoo gaafa hanqina kana ilaallu ofii keenyaaf walitti dhufnee barsiisonni yuunivarsiitii garaagaraa jiru hangafoonni keenya jiru isaan wajjin ta'uudhaan giddugala aadaa Oromoo wajjin ta'uudhaan leenjii tiyaatiraa fiilmii laachaa jirra jechuudha.
Baay'ee bareeda. Mee hamma nama hagamiitti amma shaakalsiistanii kanaan dura? Ammaa fi leenjii kan kennaa jiru giddugala aadaa Oromoo qofatti namoota 120 kan ta'an tiyaatiraa fiilmiidhaan leenjaa jiru. Kunis leenjiiwwan gaggabaabaa bu'uura ta'an barreessuu tiyaatira barreessuu irratti fiilmii barreessuu irratti tiyaatira qajeelchuu fiilmii qajeelchuu aktingii tiyaatiraa aktingii fiilmii irratti leenjiiwwan bu'uura ta'an kennaa kan jirru. Gara fuulduraatti immoo guutummaa Oromiyaatti leenjiiwwan akkasii kennuu fi mariirras jirra. Nus immoo waan kana karoora keessaa qabna jechuudha. Itti deemnee mayyaan. Kanaafiyyuu namni odeeffannoo kana dhageenye gara keessan dhufee galmaa'ee barachuu danda'a jechuudha namni fedhii qaba. Sirriitti danda'a. Ayyee ulfaadha. Mee mudannoo isteejii irrattis haa ta'uu lafattis haa ta'uu mee wanti si mudatee jira kaachurraa kaa'e? Kaachurraa eegalee. Mudannoowwan muraasan qaba. Isaan keessaa tokko waggaa arfaffaa gaafa eebbifamu jennu koorsii public attachment jedhamu hin qabna. Ijoollee mana barumsichaa yuunivarsiitii keessaa baanii warreen iskuul irra jiraniif leenjii gabaabaa ji'a tokko kennuudha koorsiin isaa. Achirratti tiyaatira tokko hojjisiisaa jirru tiyaatira tokko hojjetamee gaafa dhumaa barsiisan dhufee qabxii qabuudhaafi. Akka xirraa ta'ee abbaa manaa fi haadha manaa osoo hin ta'in hojjettoota manaa waardiyyaa fi hojjettuu manaa qulqulleessitu kan mana keessa hojjettu ture. Achi booda namichi waan hin jirreef sirriirra taa'anii haasa'u. Hojjettuun sun haati manaa fi abbaa manaa adda ba'anii waan jiraniif kutaa addaan qoodatanii haadha manaa sanii dhufteetti isa bira dhufte. Sana booda sirriirra gaafa ta'an sireen keessa gadi bu'u. Osoo yaadamin jechaadha. Si booda mucaan rifattee muudii keessaa baasee baasu fiigdeetti. Gaafa baatu maal godhe mucaan improvisaashinii mucaan kannaa jedha. Eessa abbaa kee deemte siree nama cabsite koo sirreesse. Koo sirreesse achi booda deebisee muudii namni akka haaraatti argu waan tiyaatirri sun itti fufee fakkaata. Lammaffaan ammoo akka carraa ta'ee mucaa siinarii keenya tokko ture akka carraa iskoolaariidhaan dhufe. Iskoolaariidhaan tiyaatira barachuu dhufe. Achi booda umuriin isaa guddaa xiqqaata soddoma jalqabaa keessa. Achi booda mucaan muuziqaadhaanis immoo akkasumatti iskoolaariidhaan dhufe wayiin ture. Achi dhufee qoosaa wayiitti hime. Qoosaa wayiitti himnaan kolfee gara malee kun. Achi booda mucaan gaafa gadi bu'u maal jedha. Muudii isaatiif jedhee malee waggaadha shan dura dhage qoosaa. Yoo raafadhu. Akka aktingii isaa gaafa kolfu bakka nama gaafasuma dhagee turedha. Muudii isaaf jedhee malee kana yoo raafadhu. Kana fakkaata. Tiyaatira irratti mudannoo garaagaraa si mudachuu danda'a. Harka caalaatti garuu mudannoo na mudate ani yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti baradhe. Yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti yeroo barannu afaan Amaariffaatiin tiyaatirri kan nu laatamu. Afaan Amaariffaatiin yeroo nu laatamu harka caalaa kan nu barsiisan seenaa mootota Habashaa kan. Yeroo baay'ee karakterii isaanii akka hojjennu gaaffiin yeroo garaagaraatti nu dhiyaata. Sababa kanaaf mootii isaanii tokko bakka bu'ee akkan hojjedhu gaafatamee gireediin koo yerootti na jalaa gabbee jira. Akkasumas otoo waltajjii irratti hojjedhu immoo ani yeroo baay'ee miira keessan gala tiyaatira irra hojjedhu. Ofan dhabaa sababa kanaaf aadaa kamisee yeroo ijoolleen hojjetan jira ta'anii waltajjii irratti lama ta'anii qabdoo yeroo isaan taphatanii waltajjii irra ari'een buusa ture uleedhaan. Gaafa uleedhaan ari'ee buusu baakisteejii gaafa dhaqnu mucaan tokko awwattiidha yookiin booksiidhaan dhadhe. Sababni isaa ani jalqaba waltajjii irra gaafa hojjennu sana yeroo rukutu isuma dhugaan rukutaan. Nannaa isaanii isuma dhugaannaa san booda booksiidhaan dhadhee achi erga tiyaatira xumurree booda dhiifama na gaafate. Sitti aareetidha? Natti aareeti miira keessa seeneeti innis. Kanaaf wantoota akkasii si mudatu garuu waan hundumayyuu obsaan bira dabarta tiyaatira keessatti reebamuunis jira harka caalaa garuu yeroo tiyaatira barattu qormaanni afaanii jira. Keessattuu tiyaatira barreessuu irratti afaan Amaariffaatiin kanatti barreessitu aktingii irratti daayirektingii irratti afaan Amaariffaatiin kanatti gootu. Kun rakkoo guddaan achi ta'aa ture. Tarii Oromiyaa keessatti gara fuulduraatti yuunivarsiitiiwwan baay'een gaafa banaman akka yuunivarsiitii Wallaggaatti afaan Oromootiin barsiisu yoo ta'e rakkoon kun ni furama jedhee yaada. Ammaaf mudannoon kun kanuma. Dhumarratti garuu intarviin keenya intarvii barsiisota tiyaatiraa otoo hin ta'in intarvii barsiisota baayoloojii fa'aa fakkaata. Baay'ee fuula gurraatti kan intarvii goone. Kanaaf bakka keenya buutee daawwattoota keenya yoo dhiifama gaafatte gaarii. Wantan sin gaafatiin yoo jiraate yookaan immoo akka ergaattis uummata kanaa wanta jetta yoo qabaattan gabaabsaadhuma jirraa kaanoo. Danda'ama. Hunda dursee galatoomii carraa kana nuuf kennuu keeti.
wanti hafe wantoota baay'ee kaasneerra yeroo baay'ee dhumarratti garuu ergaan dabarsuu barbaadu amma danda'ameen iddoolee aartiin keenyatti argaman kitaabota isaa ta'uu wantoota adda addaa irratti jabeessuu irratti osoo jabaannee itti fufnee gaariidha jedheen yaada. Dabalataan ammoo ogeessota keenya osoo jajjabeessinee gaariidha. Ogummaa abbaa ogummaa isaatiif osoo dhiibsine ogummaa keenya keessa seennees waan jedhu yaada akka yaadatti kaasuun barbaada. Sababni isaa yeroo baay'ee biyyi tokko akka guddattu kan taasisu nama fedhii isaatiin sila akkas jedha nama paashinii isaatti hojiirra ooledha kan akkas godhu. Namni tokko osoo doktara ta'uu barbaadu abbaa alangaa yoo ta'e abbaa alangaa sanaaf dhimma qabu waa'ee hojii abbaa alangaa sanaaf agas maritti hin qabu maaliif osoo hin barbaadinidha kan achi seena hireeta achi isa geessa. Namni waan barbaadu seenee garuu namni tokko fakkeenyaaf nama tokko yoo jaalatte nama sana namni tokko akka silaa tuquu hin barbaadu kabaja kennitaaf. Akkasumatti kan ammoo fidu kan jalqaba wanta barbaadan sana namoota akka hojjetan taasisu warra hojjetanis immoo jajjabeessuudhaan ogummaa sanaaf kabaja kennuudhaan gara fuulduraatti deemuu qabna jedhee yaada. Aartii qabannee waan barbaadnu hojjechuu dandeenya. Namni dhaloonni aartii itti fayyadame waan guddaa hojjechuu danda'ee yaada. Galatoomaa. Tole waliif miidiyaa galateeffachuun barbaada. Kolii galaatti garuu dhaamsina ni qabu. Hawaasni keenya ilaalcha tiyaatiraaf qabu irratti gama miidiyaatiin soto irratti hojjetame akkasumas immoo kaalkulamii barnootaa keessa galee tiyaatirri biyya tokkoof barbaachisaa akka ta'e yeroo baay'ee yeroo tiyaatira barannus ta'e iddoo garaagaraatti namoota tiyaatira baratan irraa yeroo dhageenyu hubannoon hawaasni keenya qabu baay'ee gadaanaadha. Ani yeroon tiyaatira galu tiyaatira akkan galu hin jajjabeeffamu ture keessa darbee ruktaa 12 tiyaatira gaafan guutuu maalti qaqqabe gaafa jedhamu tiyaatira gaafa jedhamu maal jedheen hawaasatti hima waan kana tiyaatarri waan beekamu miti waan jedhuma hawaasa bira waan jiruuf otoo akka walii galaatti hubannoo tiyaatiraaf kennamu irratti gama mootummaatiin isaa ta'u gama dhaabbilee dhuunfaatiin hojjetame gaariidha. Dhuma irratti gaafa inni waa'ee fedhii kaasu waan tokko natti dhufe akka carraatee maatiin koo agas mara akkan eebbifamu akkan baradhee eebbifamu malee wanta baradhu dura dhimma hin qaban ture. Akka carraatee abbaan koo wanta baradhu kan inni dhaga'e gaafa inni bireekidhaaf boqonnaadhaa dhufu achi booda maal baratte naan tiyaatiraan jedheen tiyaatirri maal naan hubachiise achi booda deemee hiriyoota isaa bira mucaa kee maaltu qaqqabe naan koomedii qaqqabe. Galatoomaa. Yeroo keessan irraa qoodanis itti argamtanii abbaa fi keenya muuxannoo keessan wanta adda addaasti waan nuuf himtanii fi baay'ee ulfaadhaa galatoomaa maqaa daawwattoota keenyaatti jechuun barbaada galatoomaa. Sinis galatoomaa. Daawwattoota keenya turtiin ogeessota tiyaatiraa wajjin goonetti akka bohaartan akka irraa baratan abdii guddaa qabna. Torban keessumaa biraan qabannee dhiyaannutti qopheessaan qophii kanaa Anaanduu Geetaachoo ogeessi kaameeraa keenya Amaanuu Waaqturaa ture hamma torbanitti turtii gaarii.